برنوت أخلاقا درسي تكفى بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنوت أخلاقا متدرين كنيا را سينسا كان جدوتا الأخلاق جمع خلق أخلاق أجتون دچا خلق جدوتو أخلاق جدما عملوت جدود هو الدين والطبع والسجية والمروءة قافا عمل جنو أمنتين نردفو حال نرتي أمامي نموم ماسا وانس الراجل انكسو جدود حقيقة نسا نمني كيساف دوبا قبا إنن كيس ساتي يعني حالي الركيس ساتي ملأت جرا وممسا وانت كيس ساجر جرا هنا سورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لسورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها كيسنا ما أكما الركيسنا ما كان وان أداتين بيكما إذا كيس ساتي بيكما كانتو كيس ساجر كانتو خلق جدأما يمكن أمل جدأما أمل لي الخلق حالة للنفس أملك لبنا ما قبدو كان وان تأتوكو هجتشوتي نما كاسو أتو اتيادين أتو تنباتي وان توكو هجتشوتي وان تنما كاسو تو أخلاق يمكن خلق يمكن أمل جدام إيجان أملي أكستين إلى ما جتشون أملي هيك جراجراتي كان إني إسا كان إساف كنمي يمكن أكن التهيك مو باي بلا دا إسا كيساني توكو أخلاقني علم يوضح معنى الخير والشر برنوتا دمي برنوتا تأي كان waan gaarii fi gadhee hiikatti kennu yookiin hiika isaa addeessu waan hojjetamuudhaaf malu waan namni ofiif gochuu qabu yookiin namaa wajjiniin raawwachuu qabu karaa barbaachisuun kan agarsiisutu damee barnoota kanaatu akhlaaqa jedhama. Akhlaaqni kan inni qoratu waan namni muslima ta'e tokko hojjetu waan inni yeroo hunda irratti argamu akkasumas hariiroo inni rabbii wajjin qabu ofii wajjin qabu namaa wajjin qabu fi uumama lubbu qabeeyyiif lubbu dhabeeyyii wajjiniin qabutu damee kanadha kan inni qoratu ammas jechaadha. barbaachisummaa akhlaaqaa ilaalchisee inni jalqabaa fi duraa الأخلاق الحسنة امتثال لأوامر الله ورسوله namtokko akhlaaqa gaarii qabatee deemuun barbaachisummaan isaa inni jalqabaa ajaja rabbii guutuudha ajaja ergamaa rabbii guutuudha. fakkeenyaaf rabbiin khudhil afwa wa'mur bil urfi dhiifama godhi gaariitti ajaji wallaalaadhaaf irra darbi jedhi ajaja akhlaaqa keessaa isa tokko inni kun rasuul rabbiis alayhi salaatu wassalaam وخالق الناس بخلق حسن حال غارين نما ولين جرادو جدني اججن كناف اججا كنا غوتوتا اني لما فا برباچسما اخلاق الرا وان نمني مسلمه يتوك نمم ماسا كنا كيستي قباچون برباچسا تاجرو كيسا اساتوك اكما دور جدمو في يالمي نمني قاما في لبو قبا غبا في كيسا قبا akhlaaqni suuraa nama isa keessaati kan inni addeessu qalbii irraa ka'a achi ka'ee sochiileen isarraa mul'atu ifa ta'a jechuudha. kanaaf waan namni qabaachuu qabu keessaa isa tokko keessa namaa kanatu barbaadama akkuma rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam walaakin yanzuru ilaa quluubikum rabbiin qalbii keessan laalaa jedhanii jiru. أخلاقني إسلاما يمكن أملي إسلاما عقيدة في شريعة وجني والقبات هذا وانتي أمنمو في
wantoota hojjetamu wajjin wal qabataadha. Namni keessi isaa yeroo jennu waan hojii qalbiin hojjettudha. Gama biraa ammoo wantoonni hojii gaarii hojjetamuu qabamu, wanto hojjetamuu qabamu kan rabbiin dubbatu akhlaaqaa wajjin wal qabataadha. Maal jechuudha kana jechuun rabbiin gaafa dubbatu waaqimis salaata inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar, salaatatti ajaje. Bu'aan salaatarraa dhufu kun ammoo waan badaa fi fokkataarraa nama ittisa jedha. Ajajni asitti darbe ibaadaa kana keessa ikhlaasatu jira. Ajajni asitti darbe kun bu'aan isarraa argamu gara akhlaaqaatti dhufa. Kanaafuu hariiroon gidduu kana jiru cimaadha jechuudha. Akhlaaqatti dhufa yeroo jennu waan badaa fi waan fokkataarraa nama ittisuun yookiin kanarraa fagaachuun bu'aa salaatarraa dhufu. Kanaaf salaannii fi akhlaaqni akkasitti wal qabata jechaadha. Inni biraa athaaruhaa fi suluukil fardi wal mujtamaa, haala sochii yookiin haala jireenyaa hawaasaa fi nama dhuunfaa keessatti calanqisa wanta achirraa dhufu. Kana jechuun mallattoon yookiin wanti nama dhuunfaarraa calanqisu namni kun amma athaaruhaa fi suluukil fardi falammaa تزرعه في نفس صاحبها من الرحمة والصدق والعدل والأمانة والحياء والعفة والتعاون والتكافل إلى آخره. هالكن يوكي نمو وانتين إسراج ألنكسكن كننا كغرالافو لغا دبچو أمانا مما حقا إيغو سالفچو قد إرافقاچو نما والغرغارو walqabachuu rabbiif jechanii hojjechuu gadof qabu kanneen kun walitti yeroo dhufee nama kanarraa calanqisu inni kun sadarkaa dhuunfaatti kan isarraa argamu yeroo ta'uudha jechuudha. Gama biraa hawaasa keessatti namni yeroo walitti ijaaramu namummaa isaatiin akhlaaqni waan yookiin amalliin kun waan inni irratti hundaa'ee hawaasni ijaaramu keessaati. Waan inni irratti hundaa'ee hawaasni ijaaramu keessaa gaa akkuma hojii gaariitti ajaje rabbiin والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. fakkeenyaaf hawaasummaa keessatti amalli gaariin barbaachisaa yookiin ammoo waan inni ittiin ijaaramu yookiin waan isaarraa calanqisu yeroo jedhamutti hojii gaarii hojjedhaa jedheeti achumaan ittaansee gaarii obsa waliif dhaamaa jedhee dubbate rabbiin. Obsa waliif dhaamuun kun harakaati yookiin sochiilee namarraa argamu kan hawaasummaa keessatti gahee guddaa qabudha wantichi jechuudha. Inni biraa makaarimul akhlaaqii daruuratul ijtimaa'iyya, dirqama hawaasummaati haala gaarii qabaachuun. Yaani akkamitti yoo jedhame nam tokko beekumsa argachuuf, barnoota argachuuf, oduu dhugaa ta'e baruuf yoo dhugaan biyya keessa jiraate malee ummata sobuu keessaa beekumsa argachuun hin danda'amu. Wanti namatti himu sun dhugaa moo soba akka ta'e waliin beekamu waan ta'eef. Akkasuma oduu dhagaanii waan tokko amananii bira ga'uun hin danda'amu yoo nama dhugaa dubbatu ta'e malee jechuudha. Akkasuma ummanni waliin jiraatu kun tasgabbii fi nageenya argachuun hin danda'amu. Ummata keessa jiraatan kana keessa amaanaa eeguun yaani amanamummaan achi keessa yoo hin jiraanne lubbuu ofirratti amananii jiraachuun hin danda'amu. Kanaafuu makaarimul akhlaaq, amalli gaariin, haalli gaariin dirqama hawaasummaati. Naannoon amanamummaa hin qabne istiqraara yookiin tasgabbii nageenya sabatiinsa hin qabu jechuudha. Barbaachisummaa akhlaaqaa keessaa inni sadaffaani al-akhlaaqu fi da'wati ila Allah. Baay'ee yeroo gara rabbiitti nama waamamu, gara rabbiitti nama waamanii waa'ee rabbii nama barsiisuu keessatti akhlaaqni ga'ee guddaa qaba. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam dhugaa dubbachuun beekamuun isaanii da'awaa isaanii irratti gahee guddaa taphate waan ta'eefi karaa wajjin kan wal qabatan akhlaaqni diinii rabbii nama barsiisuu irratti iddoo guddaa qaba jechuudha. Gammachuu fi milkaa'ina gammadanii jiraachuu hayaata yookiin hawaasaa fi nama dhuunfaa irratti ammas hedduu barbaachisaadha. Kana jechuun
لأن لا شك أن سعادة كل السعادة في الإيمان بالله والعمل الصالح وعلى قدر امتثال المسلم لتعاليم الإسلامية إسلام في سلوكه وأخلاقه تكون سعادته نمتكو قمتشون إني أرغتشو دندو ربي التمني وجيغاري هجتشو داني نمني مسلمة يتوكو هم ربي التأمنين أما برنوتا يوكين كاجل فما إسلاما هردوفين قمتشو أرغتشو دندا جتشو كناف نبرباتشيسا أمالا قباتشون أمالا غاري هجتشون هرچون قبطيلي هملك كامن كناف نبرباتشيسا جتشو isa kana qabaachuudhaaf nu barbaachisa inni biraan bu'aa amala gaarii qabaachuurraa argama ka darbe barbaachisummaa isaati kun ammoo bu'aa amala gaarii qabaachuurraa argama tokkoffaa sababa jannata ittiin galamudha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ani wabii ta'eeraa fi nama soba dhiiseef jedhanii jiru jannata argachuusaa kan biraas hedduu lakkaa'ani inni lammataa sababa rabbiin ittiin nama jaallatu ta'a yani obsi amala gaarii keessaa isa tokko waan ta'eef wallahu yuhibbu as-saabiriin rabbi warra obsu jaallata kan biraas hedduutu jira akkas inni sadaffaan sababa ergamaan rabbii itti nama jaallatan nama ta'a yani nama amala tole kana ergamaan rabbii ni jaallatu jechuudha inna min ahabbikum ilayya irra jaallatamaan keessan na biratti nama amala tole jedhanii jiru waan ta'eef inni afraffaa miizana namaatu guyyaa qiyaamaa namaa ulfaata inni shanaffaa sawaabni namaa dachaa namaa taasifama inni jahaffaa irra caalaa hojii garbichaati hojii garbichi tokko daldalatu yookiin hojjetatu khayrii inni hojjetatu keessaa inni guddaan yani amala gaarii qabaachuudha inni torbaffaani umrii namaa dheeressa umrii namaa dheeressaa amala gaarii qabaachuun حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في العمر جل رسول ربي عليه الصلاة والسلام أملتلون ولا وجنا كجرات النما تاسسا عمري نماس نما ديرسا جل أملك أباتشون إني بران mallattoo iimaaniin namaa guutuu ta'uu agarsiisa jechuudha mallattoo iimaaniin namaa guutuu ta'uu agarsiisa akhlaaqni maddii akhlaaqaa akkuma beekamu qur'aanaa fi hadiisa namni islaama ta'e tokko akhlaaqa isaa kan inni irraa fudhatu amala isaa taasifate kan inni irra deemu qur'aanaa fi hadiisa irraa waan argate qofa sanaan ala wanti biraa wanta irraa fidachuu danda'u hin qabu gama qoqqoodama akhlaaqaatti yeroo deebinu jalqabaa ilaalcha garaagaraatiin ilaalameetu tiyoorii garaagaraatiin ilaalamee qoodama akhlaaqni qoodaan inni jalqabaa amala uumamaan rabbi namaa kennee fi amala dalagatanii fidatamu yookiin yaaliidhaan fidatamu jedhamee ilaalama inni kun amalli uumamaan rabbi namaa kennu siluma rabbiin namaa kenneeti nama kana ijoollummaadhumaan irratti kan beekamu jira kan biraa ammoo eega yeroo dheeraa bubbulee bilchaatee booda kan irraa mul'atutu jira amalli kun inni rabbiin irratti nama uumee jiru kun fooyyessuunsaa guddisuunsaa sirreessuunsaa ni danda'ama kuni yoo leenjitti argate namni yoo muuxannoo dabalataa qabaate muuxannoo dabalataa yoo argate jijjiirrachuu fooyyessuu yani fooyyessuu danda'a amala isaa kana yani amala argate kana fooyyessuu danda'a inni kaan ammoo namarraa laalee muuxannoo argatu irratti hundaa'ee waan namarraa qabatu hundeema kana ilaalchisee namni uumamuma isaatiin amala garaagaraa irratti akka uumamu ilaalchisee rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waan hedduu dubbatanii jiru isa keessaa tokko yoo fudhanne رسول ربي عليه الصلاة والسلام كان جدو ربين آدمين غافا أومو بيهن درا ولتقبي أومي جدو نمني أومم كن حال بيهن إراد في سنة رتن داي بيه كنمو لفا إراد كتامي في سنة وجني والفكاتي إني كان ديما إني كان أدي إني كان قراتشا كان قدود كانت كان أرقام تجرى اسمه كان الرا لافا تجرى يعني كان لين تي سهل تي كان نمتن الفان دمه خفيف كان توجرا
yookiin ammoo qalbii namaa laafu jira. Hazn yani kan gaddaan beekamutu jira. Khabiith fokkataatu jira. At-tayyib nama gaariitu jira jedha. Biyyee irraa tolfamee dhufe irratti hundaa jaallatee miti namni jechuudha. Uumama isaatu akkasisa godha yerootti jecha. Kanaan alas hadiisota hedduu dubbatanii jiru rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam. Egaan inni kun haala sila irratti uumame kan jedhu kan agarsiisu ta'a jechuudha. Egaa kunis kennaa rabbiin nuu kenne akkasitti qoodama. Akhlaaqa uumamaan rabbi namaa kennee fi akhlaaqa namni kassabatee fidatu jechuudha. Hadiisni kanarra addeessanus ni jiru. Gama biraatiin amalli kun yeroo qoodamu waan inni itti hariiroo godhatee wajjiniin deemu irratti hundaa'ee bakka afuritti qoodamaa jedhu. Inni kun baay'ee muhimmiidha. Akkamitti akhlaaqni bakka afuritti qoodama kan jedhamu. Akhlaaqa jechuun waan keessi namaatii ka'ee akka namni waan sana raawwatu kan nama ajaju otutti yaadiin kan nama hojjechiisu jechuudha jennee hiikasaa bira dabarre. Egaan inni bakka afran keessaa inni tokkoffaani waan isaa fi rabbiin gidduutti argamu. Rabbii isa uumee fi isa gidduutti kanneen argamudha. Inni kun fakkeenya akka iimaana rabbiitti amanuu, rabbiin sifata gaarii qabaachuusaa amanuu, waan rabbiin dubbate dhugoomsu, waan rabbiin murteessee isaaf qoodeef of kennu fi kan kana fakkaatan wantoota hariiroo gidduu isaatii fi gidduu rabbiitti argamu jechuudha. Rabbii isaatti amaneera taanaan yeroo amanuu dhabuusaas wanti kun jechuudha hariiroo akhlaaqni isaa kun yookiin amalli isaa kun amala inni rabbii isaatii wajjiniin hidhata qabu ta'a jechuudha. Kun kana dhugoomsu. Qoodaan lammataa amala inni isaa fi nama gidduutti nama kanaaf namuma akkasaa gidduutti argamudha. Inni kun ammoo kanneen akka dhugaa dubbachuu, amanamummaa, waan gadheerraa of eeguu, haqa eeguu, tola namatti toluu, irra namaaf darbuu, haala gaariin namaa wajjin jiraachuu fi dirqama namaaf godhamuu qabu kennuuti yookiin raawwachuuti. Kanneen kun akka fakkeenyaattidha kan fudhataman. Kanneen kun akhlaaqa yookiin amala namaaf nama gidduutti barbaachisan jedhamanii fudhatamu. Egaan namni rabbii isaatii wajjiniin amala gaarii qabaachuun akkuma barbaachisaa ta'e ammas nama akka isaatii wajjin amala gaarii qabaachuunis barbaachisaa ta'a. Inni sadaffaan amala inni mataa ofiitii wajjin qabaachuu qabu. Namni ofiisaa wajjin amala qabaachuu qabu qaba. Isaan kana keessaa akka fakkeenyaatti obsa. Rakkoo nama mudate irratti obsuu kan inni ofii wajjin raawwatudha kun jechuudha. Waan hojjechuuf deemu keessatti ariifachuu dhiisee suuta hojjechuu, akkasumas waan hojjetu tolchee hojjechuu, wanti sun kallattii kamiinuu haa ta'u yeroo raawwatu waan sana bareechee tolchee hojjechuu. Kanneen kun amala inni ofii wajjin hojjetu yookiin amala inni ofii wajjin qabu jedhameeti kan inni ilaalamu. Inni afuraffaa wantoota isaa fi lubbu qabeeyyii naannoo isaa jiran wajjiniin wal qabatan jechuudha. Inni afuraffaa fi xumuraa. Fakkeenyaaf kanneen akka beeladaa. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam akhlaaqa namni beeladaa wajjin qabaachuu qabu keessatti kana jalatti kanneen hammataman akka rahmata ta'e dubbatanii jiru. Wanti guddaan beeladaa wajjin namni qabaachuu qabu fakkeenya wantoota naannoo namaatti argaman keessaa lubbu qabeeyyii beelada taatedha. Ar-rahmatu bihaa warrifqu fi mu'aamalatihaa. Isiidhaaf garaa laafuu, waajiba isiidhaaf godhamuu qabu, dirqama isiidhaaf guutuu miidhuu fi roorrisuun amala gadhee fi kan balaadhaaf nama saaxilu ta'uu agarsiisanii maal jedhu. Dubartiin tokko sababa adurreetiif ibidda galte hiitee minaan waan isin nyaattu kennuu fi didde akkasittiin duute adurreen sun. Yookiin gadhiiftee waan barbaadde akkasiin nyaattu hin goone yookiin ammoo hiitee eega hiiteeti
waan isiin nyaattu hin kennineef kanaaf kan ibiddaa taatee jedhan. Egaan inni kun akhlaaqa jiru keessatti maal akka ta'e kan namatti agarsiisu ta'a jechuudha. Qoodama akhlaaqaa nutti agarsiisa. Nuti yeroo waan tokko balleessinu kallattii afran keessaa isa kam akka balleessaa jiru beekuu dandeenya jechaadha. Akhlaaqa yookiin amala islaamaa kan biraarraa kan adda taasisu inni jalqabaa madda isaati. Maddii akhlaaqa islaamaa quraanaaf hadiisa waan ta'eef yaaliidhaan filosoofiidhaan tilmaamaan waan dhufu miti. Madda qaba waan hojjetamu beeknaa jechuudha. Tokko isa kana. Inni lammataa akhlaaqni islaamaa guutuudha. Waa hundumaa of keessatti hammata. Waan rabbi biraa dhufeef jennaan hamma barbaadamu hundumaa of keessaa qaba iddoon itti irratu hin jiru. Inni sadaffaa akhlaaqni islaamaa yeroo kamiyyuu mijahaadha. Bakka kamittiyyuu mijahaadha. Amala islaamaa raawwachuun yaani waan rabbiin namarraa jaallatu waan islimnaan amantii islaamaa keessatti fudhatama qabu tokko hojjechuun iddoo kamittiyyuu mijahaadha. Akka danda'amu yeroodhaa fi bakka kamittuu mijahaadha jechuudha. Inni afraffaa amalli islaamaa yookiin akhlaaqni baay'ee waan sammuu namaa biratti fudhatama qabudha. Wantoota jiru kana keessaa sammuun namaa hin fudhatu jedhamee wanti tilmaamamu hin jiru. Uumama namaatii wajjin wal fudhata, dhugaa jiru wajjin wal fudhata. Haqiiqaan seera islaamaa jiru yookiin wanti amalli islaamaa irra deemuu qaba jedhamu kun wantoota sammuu namaatii wajjiniin wal fudhatu jechaadha. Kanatu adda isa taasisa. Wantoonni baay'een waan gaariidha jedhee kan tilmaametti galee namni warri sammuudhaan yaadu sammuu qofaan deemu jechuun dhaqee kan inni feel ta'utu jira yookiin jalaa kufutu jira jechaadha. Amalli islaamaa yookiin akhlaaqni wanti adda isa taasisu mas'uuliyyummaa itti gaafatamummaa dhuunfaa fi itti gaafatamummaa hawaasaa namarra kaa'a. Namni muslima ta'e tokko amala isaa keessaa inni tokko mas'uuliyyummaa isaa qabaachuudha. Ofiifis hawaasaafis. Ofiif yeroo jedhamu maal jechaadha? Nam tokko waan isarraa argame waan hojjetee argame tokko itti gaafatamaan isaa isa. Namni biraa akka isaan gaafatamne beekaa jechuudha. Gaarii yoo ta'es gaarii isaa isumaaf, hamaa yoo ta'es hamaan isaa isumaaf. Kanaaf rabbiin kullu mri'in bimaa kasaba rahiin, namni martuu waan hojjeteen qabama jedhee jira. Gurri, qalbiin akkasuma ijji namichi isarraa gaafatamuuf ta'a jedha. Ragaan kanaa hedduudha. Kanaaf namni mas'uuliyyummaa waan ta'e godhee nama biraatti itti gaafatama jechuu hin danda'u namichi muslima ta'e yookiin amala muslimaa keessatti isa kanatu ifaadha. Inni lammataa amala jiru keessaa itti gaafatamummaa hawaasaa yookiin waliigalaatu isarra jiraata. Inni kun ammoo maal inni faayidaa dhuunfaa dura faayidaa ummataa buusuu, wantoota ummata fayyada jedhame dura buusuu of keessaa qaba. Kanaaf namni muslima ta'e amala gaarii qaba jedhamu nama akkuma namni ta'e yoo namni hamaa hojjete yoo namni nama nuffu ta'e wajjin nuffaa ta'e akkasittiin hin deemu. Isa gaariidha ta'uu beeka ittima. Isa hamaa ta'es hamaadha ta'uu beeka. Kanaaf rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam isinirraa namni waan munkara arge waan hin taane namni arge harka isaatiin haa ittisu yookiin arraba isaatiin haa ittisu yookiin qalbiidhaan haa jibbu jedhan. Inni kanaaf kun mas'uuliyyummaa yookiin itti gaafatamummaa hawaasummaa of keessaa qaba jechuudha. Inni jahaffaa amalli islaamaa keessaa fi duuba walitti qabee bakka tokkotti ilaala. Kana jechuun hojiin isarraa calanqisus niyyaan isaas wal qabatee deema seera islaamaa keessatti malee namni irra keessuma qofatu gahaadha hin jedhamu. Keessuma isaa qofatu gahaadha hin jedhamu. Keessinis tolee irra keessaanis wal qabatee deemuutu isarra jiraata. Kanaafi rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam innamal a'maalu binniyyaati. Hojiin fudhatama kan argatu niyyaadhaan jedhan. Deebi'ee ammoo namni kan inni ittiin wal qabu kan inni ittiin wal qajeelchu waan hojjetee isarraa argamudha. Kun lamaan walitti qabamee dhufee waan gaarii ta'a malee keessaa waan biraa qabaatee irra keessaan fakkeessee irra keessaan gaarii badaa hojjetee keessaan gaariidha ofiin jechuu qofaan hin deemu wal qabataadha jechuudha. Inni torbaffaani
rabbiin ofirratti eeggachuu yookiin ofirratti hordofamaan jira jedhee of eeggachuu. Isa kana jechuun namni muslima ta'e tokko yeroo rabbiin na waliin jira waanan hojjedhu kana sochii ani godhu callisuu koos raawwii koos rabbiin argaa jira gaafa jedhu ofirratti rabbiin eeggataa, ofirratti rabbiin sodaachuudhaaf dirqama jechuudha. Akkas ta'uun kun akhlaaqa muslimaa keessaa isa tokko. Kanaaf arraqaabatu diiniyyaa yani of eegummaa of keessatti qabataa jechaadha. Inni 8ffaan akhlaaqni islaamaa tartabitu biljazaa'i dunyawii wal ukhrawii, bu'aa duniyaa irratti argamuu fi bu'aa akhiraatti argamu walitti qabatee jira jechuudha. Isa kana of keessaa qaba. Namni waan gaarii hojjete, waan rabbitti ajaje hojjete duniyaa irratti jireenya gaarii jiraataa jedha. Asumaan itti fufee ammoo guyyaa gaafa gara biyya akhiraa deemus isa caalaa ta'e isaaf kenninaa jedha rabbiin. Kanaaf har'a waan rabbi namarraa barbaadu hojjetanii deemuun kun maal agarsiisa jechuudha? Gara lamaaniinuu akka bu'aan argamu agarsiisa jechuudha. Egaan darsii itti aanuun hanga walitti